duraan dursanii maqaan keessan eenyu? Uzeyfamnoo jedhama. Uzeyfamnoo. Gaaffii isin gaafachuudhaaf eeyyamamoodha? Badambitti. Abdulwaahid Maamuu Shamsii jedhama. Abdiin Umar kan kee'oo? Suudi Hussein Yerooba Hussein jedhama. Yusuf Shamsuddin jedhama. Gaaffiin akkasitti. Finfinnee walakkaatti warqii wayii osoo argame maaltu dura fudhata jettee yaadda? Finfinnee walakkaatti osoo warqii wayii argame maaltu dursa fudhata jettee yaadda? kanuma bakka san jiru kaa. Nama ta'ee meeshaa ta'ee wannuma ta'e haa ta'u maaltu dursa fudhata jettee yaadda? Osoo shayitaana fudhata bakka. Finfinnee walakkaatti warqii wayii osoo argame maaltu dursa fudhata jettee yaadda? Amaara. Fakkeenyaaf Finfinnee walakkaatti warqii wayii yoo argame maaltu fudhata jettee yaadda? Finfinnee walakkaatti warqii wayii yoo argame maaltu fudhata jettee yaadda? Yoo argame. In argama shuuriidha. Yoo argame namuma argisantu fudhata. Namni argisuun yoodha waan ta'eef hin argamne iyyuu nu jedhama. hin argamne iyyuu. Hin argamne iyyuu. Argame haa jennu. Argame jenne. Eenyu fudhata? Maaltu fudhata inni yaadda? Nama argetu fudhata gaa. Nama arge fudhata. Nama warqii san argetu fudhata. Ishee hedduu galatooma. Gaaffii isin gaafanneef deebiin keessan sirrii miti. Kan kee'oo maal jettee yaadda? Abbichuma warqii san arge. Finfinnee walakkaatti warqiin ka argame. Maaltu fudhata jettee yaadda? Kan fudhate Oromticha. Oromticha. Ishee yaaliidhuma. Kan argate warqii Finfinnee keessatti argama? Finfinnee walakkaatti argama warqii. Osoo dura iyyuu warqii Finfinnee keessa jiraate Oromoo yoo bilisa baate. Finfinnee walakkaatti fakkeenyaaf Finfinnee walakkaatti warqii wayii yoo argame eenyutu dura fudhata jettee yaadda yookaan maaltu dura fudhata jettee yaadda? Warra itti aanu san hin jaagaruu akka kiyya. Warri itti aanu sun eenyu fa'a? Warri itti aanu maal fa'a? namuma. Osoo warqiin Finfinnee walakkaatti argame maaltu fudhata jettee yaadda? Warqiin Finfinnee walakkaatti argame maaltu fudhata jettee yaadda? Eenyutu fudhata moo maaltu fudhata? Nama fudhata. Gaaffii lammaffaa akkasitti. Buuphaa keessattu adiidha moo buuphaa alatu adiidha? Keessattuu adiidha. Keessattu adiidha. Akkamii wanti irratti dabaltu jira? Keessi adiidha. Keessa kara gadaan hundammoo malkii keelloos ni qabdi. Malkii. Buuphaa keessi adiidha moo alli adiidha? Buuphaa akka hiriyaatti keessattuu adiidha. Keessattuu adiidha. Buuphaa keessi adiidha? Alli adiidha. Buuphaa keessi adiidha moo alli adiidha? Maal jettee yaadda? Akka ifii kiyyaa yaadutti namman tana. Walakkaan isii sun keessa diimtuudha. Alli ammoo adiidha jette. Walakkaan. Gaaffiin sadaffaa akkasitti. Wanti sanyii qabu, wanti damee qabu sanyii fi firii kan qabne maal jettee yaadda? Wanti maal qabu? Wanta damee qabu sanyii fi firii kan qabne maal jettee yaadda? Dameen qaba garuu sanyii fi fireen qabu moo? Qabee. Nama. Damee qabu sanyii fi firii kan qabne maal jettee yaadda? Wanti damee qabu sanyii fi firii kan qabne. Sanyii fi firii kan qabne odaadha. Odaa? Ishee yaaliidhuma. Wanti damee qabu sanyii fi firii kan qabne. Caatiidha. Wanta damee qabu ka firii fi sanyii hin qabne maal jettee yaadda? Dhagaa jedhi. Dhagaan damee hin qabaa firii fi sanyii hin qabu. Hin qabu. Ishee hedduu galatooma. Yaaltanii jirtu garuu arganne gaaffii nuuf isin gaafannee nuuf deebisaniif hedduu galatoomaa. Ishee galatooma. Ishee ulfaata.